sagantaa maayaa shoo torban kanaan shubbistuu turte abbichuu lagaa lagaa yaaboo irra naa haayim ani hedduun jaalladha danda'u sagaleen qabu gaamman sirbullee anamma deemtanii hoggaanii fi agarsiisa gootan gaawaa hedduutu nama qunnama kilaashii keenya qabanneetuma deemna moraana barrisaa bara wayii jiisaa ji'a tokko torbeen isaa sadaffaadha yeroon isaa ruubiyaan qoo qalloo koo yaabale shashina fakkaata akkas qalloo koo yaabale shashina isin maatii aartiiti dubartiin hoggaas hin jirtu turte maalirraa maddee inni iyyuu diraamaa tokko fakkaata maraataa jechuudhaan jamaan nama hoggaasee hundumtuu na dhiyeesse. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota maashoo bakka jirtan maratti nageenya kiyya kan jaalalaa isin haagoon isin hinjaa sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa siinqee fi faanaa miidiyaa koorporeeshin waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamu odeessa maayaatiin awwalchisnee yookaan eegalleetii amma immoo keessummaa keenya isin bohaaraa irraa barattan waliin as istiidiyoo maayaa keessatti argamna hamma maayyii sagantaa keenyatti nu waliin turan affeerraa keenya. Isheen akkuma warqiiti akka durritti ammoo laalloo ibiddaan qoramtee as baate ijoollummaan dachee gootootaa fi wayyootaa biyya dajjaazmaach garasuu dhukii baalchaa saafoo biyya walee waliisoo fi gootota kaleessa hamma har'aatti gaachana biyyaa ta'an danuu biqilchite qe'ee qabeenya dilbii dachee warra gootootaatti burraayitee hamma kutaa 8tti baratte achis mirri aantummaa fi gootummaan gara raayyaa ittisa biyyaatti ishee malchiise. Bashaasha namaati. Bara 1983 baandiin biiftuu Oromiyaa yeroo hundaa'u miseensota yeroo jalqabaatiif itti makaman keessaa bara 1993 irraa kaasee hamma ammaatti iddoowwan garaagaraa fi sadarkaalee adda addaatti biyya ishee tajaajiltee jirti. Ilmaan ishii kashkaashaa guyya guyyaa hojjechaa halkan ammoo barumsa ishii kutaa 8tti adda kuttee itti fufuun hamma digirii 2ffaatti barattee jirti. Daadarkaa jiruu fi hojii hundarraa aanuun koomishinara dubartii biyyattiin qabdu qubaan lakkaaman keessaa toora jalqabaa irratti argamti. Keessummaan keenya har'aa koomishinar Shittoo Likkisaati. Itti dhiyaadha. Hedduu takka galatoon. Atillee galatoon. Shubbistuu turte? Shubbisaa. Dooyyaa adda addaa diraamaalee nan hojjedha. Hunda galeessa. Shubbisnas ogguu namni dhabamees sagaleedhaan isinuma jenna. Oluma makaa ture innaa sanatti. Ani gaa koomishinar Shittoo bashaasha namaatti hin beekaa nama bashannana. Sagalee kana ni ayyaalta? Badaa miti. Innaa tokko dee yaadadha. Gaafatamee sirbii wayii gaafatamee mee akkasumaan hayaallu jennee waltajjiitti baanee yaallee ijoollee hiriyoota koonnaa sana jira wajjiniin sirbaa kan eenyu ture qalloo koo yaabale shashina fakkaata akkas. Qalloo koo yaabale shashina. Yaaboo irra naa haayim ani hedduun jaalladha. Danda'u sagaleen qabu gaamman sirbullee anamma. Amma sirbee. Qalloo koo yaabale shashina qalloo koo yaabale shashina. Isaa fi abbichuu lagaa lagaa. Abbichuu lagaa lagaa. Kana kana waltajjiitti. Haamlee dhumaan akkasumaan sagalee baay'een qabu garuu shubbisa irratti. Waltajjii irratti baatee. Innan shubbisna turreeyyuu. Perfeekta achirratti piroofeshiniin koos shubbisa turreeyyuu. So akkasii baandii biiftuu Oromiyaa isa guddaa taaneet giddu gala irratti nuti haflee. Egaa shubbisni immoo yeroo abaabooti miti. Akkuma miidhagdeetti. Yeroo sanatti waan ta'eef gara waggaa 10 akkas baandii biiftuu Oromiyaa keessatti egaa annaa sana keessatti hojii baay'ee hojjenneera. Godinaalee Oromiyaa keessatti sirbii ati bakka shawaawotaatti sirbuma shawaa beekta. Wallaggootaatti sirbuma wallaggaa beekta. Garuu immoo sirba godinaalee hundumaa baruu keessatti beeksisuu keessatti aadaaf qooqa uummata Oromoo dhokate sana baasuu keessatti baandiin biiftuu Oromiyaa dhugaa dubbachuudhaaf hiriyoota tokko wajjiniin gahee guddaa qabanneerra jechuudha. Baandiin biiftuu Oromiyaadha. Keessumattuu aadaa afaanii fi aartii uummata kanaa dagaagsuu keessatti gahee olaanaa akka qabu anuu nin beeka jechuun waanuma mul'atu waan ta'eef namni hedduus akkana akka hankee kanatti irra haasawa jechuudha. Kan Oromiyaa qofa osoo hin taane biyya kana keessatti tarii baandii awwalaati sabaa fi shubbisaa fi weelleewwan sabaa fi sablammoota hedduu beekuudhaan taphachuudhaan akkanumattis waltajjii irratti bahee agarsiisuudhaan gahee olaanaa qabaa jeetiin yaada. Meegaa amma gara godinoota kanatti deemtanii hoggaanii fi agarsiisa gootan gaawaa hedduutu nama qunnama. Maal fayyadattame?
Oi baay'eedha. Mudannoo baay'eetu nu qunname. Egaa yeroon isaas yeroo mijataan turre akka hammaa miti. Amma baay'een galata guddaan galcha baandii biiftuu Oromiyaa keessa warra amma jiranus warra duraan turanis baandii hedduu horanneera. Amma baandii hedduutu jira. Gara ammayyaattis deemeera. Baandii hedduutu jira. Baandiin naa sana jiru nu qofa dura egaa. Deemaa jennaan ka'uudhuma iddoo deemnus hin beeknu baandii. Akkuma waraanaatti jechuudha. Akkuma waraanaatti deemna. Kilaashii keenya qabanneetuma deemna akkuma waraanaatti. Kana meeshaa qabanneetuma deemna. Yeroo deemnu keessatti bakki haalli mijataan jirre jira. Karaa irratti makiinaan si jalaa manca'uun jira. Karaa buluun jira. Dheebochuun beela'uun jira. Bu'aa bahii hedduudha. Kan darbinee as dhufne akka salphaatti miti kan as gahame waan ta'eef sana keessatti egaa mudannoo hedduutu jira. Yeroo tokko nan yaadadha. Karaatti daandii Tigraay yoo beekte intini maayin Allamaxa. Qal'aadha makiinaan daandiin baay'ee qal'aadha. Daandiin baay'ee qal'aadha. Makiinaan tokko achitti mancaanaan makiinaan biraa bira darbuu hin danda'u jechuudha. So hanga makiinaan sun hojjetamee deemutti guyyaa tokko lama fixuu hin danda'a. Sana keessatti beeluun jira, dheebuun jira. Achi bultee kan danda'u miilaan tabbicha sana bu'ee magaala deema jechuudha. Kan dadhabe achumatti hafa. Garuu immoo deemneetuma miila keenya magaala galuun jira. Nyaatallee yeroo sana akka ammaa haayilaandiin kun maaloo hin jiru. Makiinaatu sin jalaa badee. Makiinatu badee tabalaashee jechuudha. Achi nyaanni feestaadhaan dhufu bishaan garuu akkam gootee feestaadhaan. Yeroo san bishaan shiggiin kun hin jiru. Laastikiidhaan fa'aa feestaalitti bishaan fa'aa waraabnee walii geessuun jaallummaa guddaatu ture. Tureeyyuu waa hedduudha kan inni darbe. Achi booddee makiinaan manca'ee karaa keessaa karaarra bulla tureeyyuu. Innaa karaa makiina keessa bultu immoo waan biraa immoo sitti dhufuu hin danda'a. Rakkoon adda addaa qunnamuu hin danda'a waan ta'eef warroonni ijoollee maqaa isaaniin kaasu amma hin beeku. Shamarran makiinaa keessaa bulan warri dhiiraa bu'aati eegaa naannoo jenna dhiirri tokko nan yaadadha. Lakki ani har'aaf shamarran hin bu'u makiinaa keessa jedhee anuma wajjin makiinaa keessa bulee. Isin moo wajjin makiinaa keessa bulee? Innaa waan baay'ee dhagaa mudannooni. Waan baay'ee jira. Innaa shubbistuu keessatti yeroo sana innaa tokko diraamaa hojjenna turreeyyuu godina biyyuu mana dhal'e keessatti. Walisoo. Diraamaa oolmaa waldaa misooma Oromiyaa. Zahoon Oromiyaa naannofnee kakaasaa ture uummata jechuudha. Achi dooyee hojjenna turreeyyuu diraamaa sana hojjennu nafsiisaa Amaaramma du'ee Bagaashaa kan jedhamu. Rabbi rahmataa godhu. Inni diraamicha na hojjennu kaan waltajjii irraa hojjetaa kaan immoo isteejii uummata keessaa as ba'aa ture Bagaashaa. Uffata bututtuu uffatee diraamaadhaaf wanta uffatee dhufa tureeyyuu. Achi maatiin kiyya immoo achi keessa turu na laaluu dhufanii. Achi haati kiyya waltajjii sanarra turte haati kiyya illee nafsiishaa Amaaramma duuteerti. Waltajjii sanarra nu laalaa turteeyyuu. So isteejii irra lafa ta'anii isteejii irratti osoo nu laalanuu Bagaashaa uummata keessaa diraamaa hojjechaa ol dhufa madirakkitti jechuudha. Maraatuu wayitu waltajjii sana jeequudhaan dhufe jettee haati kiyya kaatee Bagaashaa sana qabatte jechuudha. Qabattee booddee innaa laaltu hin beekti Bagaashaa. Ishiin iyyuu rifattee inni iyyuu diraamaa tokko fakkaate jechuudha. Kanaaf wanta akkasiillee jira. Waa hedduudha amma yaadadhee akkasitti dhibu malee. Inni guddaan dhamaatii fi rakkina guddaadha kan dabarsine sana keessatti dhugaa dubbachuu. Gaariidha kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kan daawwachaa jirtan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaatiin jira. Qopheessuun sagantaa kanaa Rashad Tarafaajiiti. Keessummaan kiyyaarraa immoo Koomishinar Shittoo Likkisaati. Waa hedduurraa barachaa akka jirtan abdii guddoodhaan qaba. Dhaabbileen oomishaa fi tajaajila keessan sagantaa Maayaa Shoo irratti beeksifachuudhaan akka lama buufatan gamanumaan isin affeeraa. YouTube Maayaa TV Show like, subscribe, share gochuu hin dagatinaan isin jaa itti dhiyaadha. Amma Koomishinar ragaa. Saniin dura ragaa imala hedduutu jira achi keessa. Mee sadarkaa kana ga'uudhaaf karaa naatiitti imalte maal fakkaatame? Egaa sana booddee gara waggaa sagal fudhanii akkaataan ammas hin jedheen dhamaatii guddaa keessa dabarsine egaa biiftuu Oromiyaa deemsa guddaa deemte waggaa 10 keessatti godinaalee adda addaa naannolee adda addaa
bahuudhaaf carraa guddaa argannee hojii guddaan hojjetameera uummata kakaasu keessatti sana booddee egaa fiildiidhaan itti hirmaadhe shubbisa waan ta'eef shubbisni immoo yeroo abaabootti yeroo bareeddu sanatti waan ta'eef sana booddee fiildii jijjiiruun dirqama ta'e jechuudha. Bakka keenya nama buusnee nuti immoo fiildii biraa galuun dirqama ta'e ijoollee ciccimoo nu bakka bu'an fillee achi bakka buusnee ani immoo gara waajjiraan galee jechuudha. So maayinni yaa'u baakgiraawundi keenyas waraana waan ta'eef ituma waraanan gara biiftuu Oromiyaatti gallu aadaa fi turizimii keessatti jijjiiramne darbine. Aadaa fi turizimii keessatti kaffaltiin nu kaffalamu baay'ee xiqqoo waan ta'eef kaffaltiin artiistii sana baay'ee xiqqoodha jechuudha. Waan xiqqoo ta'eef mootummaan murtee maal murteessee gara poolisiitti jijjiiramne poolisii keessaa mindaa akka nyaannu taasifame jechuudha. Poolisii keessa 97 kaasee mindaa poolisii keessaa nyaachaa garuu biiftuu Oromiyaa keessa hojjechaa turre. Booddee mindaan keenya poolisii keessaa waan ta'eef bara 93 waggaa 9 booddee jechuudha gara poolisii Oromiyaatti akka makamnu taasifne namoonni muraasni jechuudha. Sana keessaa ani tokko poolisii baannoo komishinii poolisii Oromiyaatti nama makamnu ituma hausoo biiftuu Oromiyaa hojjedhu guyyaa galgala garuu maaliin gochaa ture nan baradha ture. Barumsa keenya nan baradha. Ogummaas bukkeetti nan baradha ture. Guyyaa ogummaan baradha. Sa'aatii laaqanaa koo galgalmoo barumsa koo idileen barachaa ture. Barumsa idilee barachaa waan hin tureef carraa maaltu na qunname komishinii poolisii Oromiyaa naan deemu barreessummaadhaan inni ramadame jechuudha. Barreessituu kutaatti seekaa kan jedhamu jira achitti ramadame jechuudha. Waan hin baradheef abdii tokkochaan ture. Kanaaf kutaa biiroo keessatti ramadame poolisii Oromiyaa keessatti ramadame hoggansaanis hojjetaadhaanis sadarkaa adda addaatti hojjechaa ture jechuudha. Inni jalqabaa barreessitummaadhaan kutaatti seekaa keessatti hojjedhe waggaa hedduudhaaf immoo dhimma dubartootaaf daa'immanii ta'ee waggaa baay'eedhaaf 2004 kaasee hanga 2012tti dhimma koorniyaa daayirektoreetii dhimma koorniyaaf daa'immanii ta'ee komishinii poolisii Oromiyaa keessatti hojii guddaa hojjedheera jechuudha. So poolisiitti naan dhufu egaa maaliif kutaa 9 kaasee tan barachaa ture achi digirii koo lammaffaas maastarsii koos poolisiidhuma keessa taa'ee tan guyyaa hojii koo hojjechaa galgala barachaa of geessisaa sadarkaa adda addaatti guddina sadarkaa adda addaatiin of qaqqabsiisaa ta'e deemee jechuudha. Ofii kootiif of gargaaraa maatii guddisaa maatii deeggaraa ijoollee guddisaa ijoollee barsiisaa ofii kootiifis barachaa ijoollee nan godhadhe ofii kootiif nan baradha hojii koos nan hojjedha akkasitti sadarkaa kanaan ga'ee so yeroo jalqabaatiif immoo dubartii cimtuu jedhamee hoggansaa poolisii keessatti dubartiin hoggansa hin jirtu turte. Isa bireeksiruu gochuu keessatti gahee guddaa qabadhe. Atumtuu bayitii gaggeessinaan jedhanii bara 2012 magaalaa Sulultaa dubartii yeroo jalqabaatiif hoggansa dubartootaa ta'ee magaalaa Sulultaa waggaa tokkoof ajajaa ta'ee ramadame. Magaalaa Sulultaa waggaa tokko hojjedhee sana booddee immoo gara Sabbataatti waggaa 2 hojjedhee Sabbatarraa immoo ajajaa qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Burraayyuu Shaggar irraa hundaa'us Shaggar irraa hundaa'u immoo dubartii yeroo jalqabaa hiriyaan kiyya tokkos jirti. Yeroo jalqabaatiif dubartii cimina qaban ga'umsaan magaalaa hoogganuu danda'anu jedhame magaalaa guddaa dhiira ulfaatu magaalaa Burraayyuun hoogganee jechuudha. Magaalaa Burraayyuu waggaa 3 ajajeera. Magaalaa Burraayyuu waggaa 3 erga hoogganee ammaan tanagaa kutaa magaalaa Galaana ajajaa ta'ee tan hojjechaa jira. Kana fakkaata deemsi. Hedduu takka cimina guddaan si haysatti arguu jira. Komishinar Shittoon gaa bashaasha namaati duratti irraa haasa'uudhaaf yaaleetiin jira. Iftoomina qabda. Angaasidoon alatti waggaa lagarus namoonni hedduun waa'ee kan ka'e waggaan odeeffadhu. Waan itti dhaga'amee fuulduruma san haasa'itee deemtee jaan. Dhiirri kun maalirraa maddee eessaa dhufee guyyaa keessaa moo jalqabuma haala guddina keetiiti moo? Yaa konfidensii qaba. Konfidensiis qaba. Konfidensii kun kan dhufe tokkoffaa maatii guddisa kiyyarraa. Abbaan kiyya haati kiyya sinnaana guddisan akkanii dorgommaa ta'ee bahuu danda'u. Barumsa hojii manaallee haati kiyya na ajajje abbaan kiyya dhiisii barumsa ishee irratti xiyyeeffatu jedha ture. Akkasitti na qaranii na guddisan konfidensiidhaan. Barumsa kiyya haala gaariidhaan na barsiisanii. Inni guddaan immoo ciminaa fi iftoominaa fi kutannoo kanneen baradhe immoo qabsoo keessatti. Qabsoon keessatti guddannee qabsoon keessatti dhaladhe daa'imummaa koo
manatti yeroo xiqqoo haa dabarsu malee waggaa hedduu qabsoo keessatti bu'aa bahii hedduu waan argeef umriin iyyuu mataa isaa mana barumsaatti jedhama miti. Jireenyi waa baay'ee si barsiisa. Sana keessatti of qaraa konfidensii horachaa dhufta. Funduruman dubbadha waan itti dhaga'ame. Funduran dubbadha eenyumayyuu hin sodaadhu. Waan itti dhaga'ame murteessee nan ba'a jechuudha. Waan itti dhaga'ame yeesmaanii miti baqqaan. Ejjennoo koon calaqqisiisa malee ejjennoo namaatiin raafamee hin deemu jechuudha. Qilleensa wajjin nama raafamtu miti. Waan itti fakkaateen fookas jedhee waan itti fakkaate sana murteessee ba'a malee sodaan qabu. Nama nan kabajaa, nama nan jaaladha. Nama ija qixaan ilaala. Nama hunduma xiqqaa guddaan jedhu nama ta'uu isaatti nan amanaa, nan kabajaa, nan jaaladha. Garuu immoo konfidensiin koo ofitti amanamummaan koo immoo waan biraa waan rakkoo biraa of keessaa waan hin qabneef konfidensiidhaan waan jiru dubbadha. Innaa tokko ofii keetiif gaariidha. Waan si qunnamee jira kanarratti. Ofii keetiif gaariidha. Garuu immoo addunyaan immoo sana hin barbaaddu iddoo tokkotti. Bakka addunyaan immoo hin barbaanne jirti. Bakka sanatti miidhamti. Yoo qophaa kee intini jettee deemtee faccistee deemtee bakki itti miidhamtu jira. Baay'een bakki itti miidhames jira. Bakki itti na fayyades jira. Anaaf jireenya kootiif na fayyadeera. Konfidensiidhaaf maqaa koo jabaa dhaabbadhee deemuudhaaf anaaf na fayyadeera. Garuu bakka tokkotti yeroodhaaf garuu bakki itti miidhamtu jira. Nama amanuun wanta tokko irratti hin miidhamtaa. Namoonni tokko ati jennoodhaan naa baatu si dhoksuudhaaf warri sirratti hojjetan jiru. Si galee ofii isaaniitti mul'achuudhaaf. Wanta akkasii bakki itti si miidhe jira. Garuu immoo yeroodhaaf miidhamta malee dhugaan immoo gaaf tokkoon baata waan ta'eef inni kun aannan cabsee hin beeku takka. Haadha maatiiti. Ijoollee meeqa qabdi? Dhiira lamaa fi dubara takkan qaba. Mucaan kiyya inni jalqabaa yaa'u miidiyaarra jira hin beektaa. OBN ture amma addis miidiyaa neetworkii jira. Inni lammaffaa mucaa cimaadha. Ijoollee koo ciminaan hin barsiisee digirii 2 barata. Digirii tokko Adaama Yuunivarsiitiidha sooftiweer injiinaringii barata. Digirii lammataa Yuunivarsiitii Yuunivarsiitiidha barata. Al tokko digirii 2 barata. Innaa tokko dhaabbanni faanaa waaltaa na gaafattee turteeyyuu maatii keessummaa na goote. Maatii kiyya ijoollee kiyya naa gaafattu mucaan kiyya summaal jedhee digirii 2 maaliif barattaa sittiin cimuu jennaan cimina kan haadha kiyyarraa baradhee dhaalee jedhe. Akkamitti jennaan haati kiyya nu deessee nu guddisaa barachaa hojii ishii hardship ta'e hojii poolisii hojjechaa ani digirii tokko barachuun omaanatti fakkaachuu dide. Kanaafin cimina kana ishirraan dhaalee digirii 2 baradha jedhe. Isin maatii aartiiti. Akkasiimi niin dogoggorre. Akkami achuma baandii biiftuu keessatti wal agartammoo alaa durumaanuu erga maatii taateen booda aartii kana seentammoo akkami? Baandiidhuma keessatti wal argine bakka qabsootti wal argine jechuudha. Abbaa ijoollee kiyya wajjin qabsoodhuma keessa wajjin turre. Innis baandii godina isaaniiti baandiin adda addaa godina adda addaatti dhufeera isin hin jenne godina dhufeennis bakka leenjitti wal argine jechuudha. Waltajjii leenjitti wal argine bakka leenjitti wal barree wal kaadhimannee ijoollee walirraa godhanne jechuudha. Kanaaf mucayyoon kan ishiin dubaraa ishiin dhumaa immoo ganaa xiqqoodha. Akkas fakkaataa waa'ee maatii. Hedduu takka galatoomiin siin jaa. Ati namni hedduun ani akka obboleettii guddootiin si ilaala waan ta'eef yoon ma'aaraga kan gizee irraanfadhee siin jedhee naaf kolchi daawwattoonni hayyaallee naaf kolchaan isiniin ja'a. Ati dubartiidha. Dubartii keessaa nama aartii keessaa waraana keessaa amma immoo dabree koomishinara ta'e tokko. Amalli hojii poolisummaadhaa ifiifuu hedduu cimaadha. Hojiin kun salphaa kajaamu jiraachuu baatullee akkamimee haadha ta'uun dubartii taate haadha taate hojii poolisii kana wajjin daadarkaa yookaan chaalenjii si qunnamee. Chaalenjiin hin jira. Akkami keessaa baate? Chaalenjiin hin jira. Garuu immoo kutannaan an xiqqeeffattuudha. Waan tokko itti yaadee achiin gaa jedhee galma kiyya kaawwannaan galma sana bira toon gahin hin deebi'u jechuudha. Xiiqiin qabaa kutannoon qabaa. Kutannaan hundumaa hin dandeessa jechuudha. Hin dandeessa. Hin danda'ama ilaalcha jedhu sanan dhaalee of keessatti qabadheera jechuudha. Maal godhee
waan qunnamuu danda'us nan beeka. Akkamitti sana bira darba kan jedhu sanas nan kaawwadha jechuudha. Kanaaf poolisii ispeeshaalii poolisii taatee miseensa taatee deemuun iyyuu ni ulfaata. Miti hoggansa taatee. Hoggansa taatee dubartii taatee maatii qabaattee gaggeessummaa wajjiniin baay'ee ulfaata. Garuu immoo kutannoo qabaannaan wanti hin danda'amne hin jiru jechuudha. Fakkeenyaafan ispeeshaalii burraayyuu hoggaan jiru buluu jira, ala buluu jira, harka roondii naanna'u jira, bakka chaalenjiitii, mana keessa immoo maatiin jira. Maatii kiyyaaf iyyuu maatiin koo na hubatu, ijoolleen koo na hubatu baay'ee. Na hubatu ijoollee kiyyaaf yeroo hin kennu maaliif har'aati yoo dadhabdee cabdee haftee dubartiin kaan hin baatu si galee. Fakkeenya nama godhattu qabaachuu qabda. Namni immoo si fakkeenya godhatee baruu qaba. Amma poolisii keessatti dubartiin hoggansi hin jirtu jechaa jirra. Hin jiru jedhee qabsaa'uun qofti homaa galman ta'u jechuudha. Ani qabsaa'ee bakka naa kenname sanatti kompiitaanti ta'ee hoom bahuu danda'ee dubartiin kaan hin baate jechuudha. Fakkeenyaaf Koomishinii Poolisii Oromiyaa keessatti dubartiin hoggansaa hin jirtu turte. Amma garuu baay'ee horadhe. Dubartiin baay'een baateerti. Maaliif? An kaleessa naa hoggansummaa natti kennan. Itoon cabee hafee dubartoonni kaan ishiin dhiirris maal jedha? Kun ishiin hin dandeenye dubartoota akkamitti itti gaafatamummaa hin kenninuu jedhu turaniyyuu. So dubartoonnis an arganii gara fuulduraatti akka bahan goona. Anis immoo cimee isaan akkana fuuldura bahan gochuu keessatti gahee guddaan taphadhe. Koomishinii Poolisii Oromiyaa keessatti hoggansi dubartoota baay'een horatamaniiru dhugaa dubbachuudha. Hoggansis nutti kennuu jalqabeera jechuudha. Duratti ganaa lagana hoggansatti fiduudhaaf naa yaadanu hin dandeessi ilaala. Akkas taati ilaata jedhu turani. Amma garuu argan. Magaalaa gurguddoo amala yookaan naamusa poolisii irraa kamtu sii ta'a? Irraa hedduu kan jaalatu jechuudha. Amma naamusni poolisiin tokko qabaachuu malu. Poolisii maal jedha? Itiksiin poolisii maal jedha? Poolis ijji nutsuu lubbuu ruruu jedha. Harkisaa qulqulluu lapheessaa akkas jedha miti. Ana bira inni jira. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanallee of jajuun illee baay'ee namatti hin tolu. Waa'ee kootoo namni dubbatee natti tola. Garuu immoo konfiidansiidhas dubbachuu waanuma hin beeku. Gara laafummaa kaanuu ragaa siif hin baay'ee. Gara laafummaan hin jira. Itiksiin poolisii baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf disipiliiniin poolisii baay'ee itti fayyadamna. Bakka jireenya kee laayifstaayilii kee hundumaatti hin gaggeessuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf namni hundumtu itoo leenjii loltummaa fudhatee bahee dhugaa dubbachuudhaaf leenjii loltummaa sibiiliin kamiyyuu too fudhatee bahee baay'ee natti tola. Namni hedduu waan akkana irraa poolisii ta'ee namni qaramee bahee bakka feetetti kompiitaanti. Fiit godha bakka feete yoo kenniteef jechuudha. Kanaaf tokkoffaan baagiraawundii koominitariis waan ta'eef raayyaa keessaa waan hin dhufeef konfiidansiin kun achi dhufee lammaffaa poolisii keessatti leenjii argadheen immoo disipiliiniin poolisii dhugaa dubbachuudhaaf hunduma isaatu itti fayyadamta taana disipiliinii biyyarra hin jirredha. Biyyoonni kaan dirqamaan militarii keessa galchanii baasu miti hojii biraa qaxaramuudhaaf. Nu birattis too kun jiraate hundumtuun jedhe yeroo baay'een dubbadha. Itti fayyadamnaan sirriitti hojiirra oolchinaan disipiliiniin poolisii kanatu keessaa gatamaa kan jettu hin jiru jechuudha. Hundumtu jireenya keetiifis si barbaachisa. Uummata kanatti hin gaggeessuudhaafis akka poolisiitti uummata kanatti yoo gaggeessite baay'ee gaariidha waan ta'eef an poolisii ta'uu kootti dhugaa dubbachuudhaaf baay'een boona. Ispeeshaalii immoo carraa kan argadhee carraa ammaa kana keessatti immoo yeroo muummee ministeeraa keenyaa hojii gugurdaa hojjetan jenereeshinii ammaa kana ta'uu kootti immoo baay'een boona. Nuyi fi miti dhugaa dubbachuudhaaf sirni kun ijoollee keenyaaf jenereeshinii boruutii fi dhaloota ittaanuu fi jenereeshinii bareedduudha. Nuti sirna gaarii keessatti hin dhalanne, sirna gaarii keessatti hin guddanne, amma warra ijoolleen kana booddee guddatan garuu disipiliinii kana qabatanii jenereeshinii kun dhufuunsaa bu'aa guddaa argisiisa waan ta'eef argamsiisa jedhee waan hin yaaduuf disipiliinii poolisii hundumtuu kan gatamu miti. Hedduu takka galatoomii ulfaadhuun siin jaa
yaada hedduu walirraa qooddachuu jirra kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenyaan waa hedduu barachaa akka jirtan abdii guddoodhaan qaba. Ammallee nu faana tahaa bashannanaa irraa baradhaan isiniin jaa dhaabbileen garaagaraa sagantaa Maayaa Show waliin hojjechuudhaan sagantaa kana ispoonsara akka gootan oomishaa fi tajaajila keessan akka irratti beeksifattan isin affeerraa YouTube Maayaa TV Show immoo like, subscribe, share gochuu hin dagatinaan isiniin jaa itti dhiyaadhaan mallee. Gara yeroo waraanaa turte sanittiin if duuba si deebisee eega leenjitee booda leenjitee gabaateen booda takkaa lolte dhugaa eessa faamee natti himi. Ande sitti medda silaa leenjinee erga baanee erga baandii gallee mataasaa harka tokkotti kilaashii qabannee deemna. Kilaashii keenya fudhannee deemna. Rakkoon dhufnaan waraanaan gallee lollaa jechuudha. Kanaaf Zaalambasaa ogguu deemnu keessatti mudannoo daddasalaa siin kaasne tokko maalinni ogguu tokko Zaalambasaa deemne. Zaalambasaa yeroo Itiyoo Eertiraa sana yaa asii afyaa'ini naa sana Almaaz Makkoo jedhamti. Isaanis jiru. Simmayn teessolee jirti gaazexeesstuu Simmayn teessolee wajjin jirti. Itoo achi jirru waraana keessa turre. Zaalambasaa jechuun Asmaraadhaaf kiiloomeetirii muraasa ta'u Eertiraa galuudhaaf daangaa Eertiraarra. Shaabiyaan achi edaan nu laalteerti daawii waraanati. Daawitii waraanati nu laalteerti. So isaan iyyuu nu rukuchuudhaaf jedhu reediyoon isaanii xalafamanii akka nuti baanu godhame iddoo sana. Within a minute nuti baaneeti bakki nuti qabannee turre sun hin rukutame jechuudha. Tokkoffaa abbaan taayitaa abbaan aangoo achi dhufuusaati odeeffannoon bahee lammaffaa nuti achi jiraachuun keenya odeeffannoon bahee booda keenyas odeeffannoo gama biraatiin reediyoo. Isin hojii aartii hojjechuuf deemtan yeroo sana. Maaliidhaan deemne konkolaataa minaamin akkasti intiniidhaan ayifaadhaan deemne akka waraanatti. Waraana wajjin hin deemne ayifaadhaan. Ayifaadhaan fe'amnee deemne meeshaa qabanneerraa hojii waraanaa sin hojjenna hojii aartii sin hojjenna jechuudha. Lamaanuu hojjechaa ture. So yeroo sana dafanii ayifaadhaan nu baasanii Addeegiraatirraa itoo nuti Zaalambasaadhaa Addeegiraat itoo nuti hin ga'in bakki sun waraana diinaa harka galee iddoo sun rukutamee waan ta'eef mudannoon akkasii illee kun jira. Kanaaf ajaa'iba. Mee amma waraanas turte ergasii immoo poolisiis hojii poolisii kana keessatti bakka mudannoo hedduu guyyaa kan namni gaama keessumattuu nageenya wal qabatee miibii waa hedduu si qunnamuu danda'a jee yaada gaati nama umrii dheertuu uumaa kana keessa ture. Guyyuma kamiin hojii kana keessa galee guyyaan jettee ni jira dhiiroo. Bakka hedduu si dhagaamee fa'aa naatee fa'aa. 2002 poolisii dhumatoon jiru jechuudha. Akka lakkoofsa biyya kanaatti. Biyya keenyatti 2002 yeroo filannoo. Intanaatti na ramadanii anaan. Ramaddiidhaan deemne lixa shawaa geedoo bakka jedhamu. Baay'ee yeroo filannoo sanaa baay'ee chaalenjii guddaa keessa darbee lixa shawaa baay'ee intilii ture. Yeroo baay'ee boombiin irratti darbatameera. Galgala tokko otuma nuti waajjira poolisii keessa jirru geedootti boombiin irratti darbatame jechuudha. So moobaayiliin hojjetu. Silkiin hojjetu ijoollee kee arga ji'a tokko fooyyee fin ture. Ijoollee kee argachuu hin dandeessu. Baay'ee chaalenjii ture iyyuu. Waan hin galee ijoollee kiyya argadhu hin seenee bakka magaala dhufneet magaala geedoo akkuma ta'u taanee magaala geedoo gallee baadiyyaan ture geedoo galeen bilbila sakandii muraasaaf bilbila argadhe ijoollee koo. Waan hin galu waan itti hin fakkaanneef qarshiillee akkas jira wanti qolfii manaa iddoo akkasii jira akkas jira jedhee ijoollee kootti dhaammadhee jechuudha. 2002 Komishinii Poolisii Oromiyaa keessa jiru na erganii garas dirqama jechuudha. Dirqama deemee dirqama irratti jiru jechuudha. So baay'eedha yeroo Zaalambasaa intini Tigraay sinnaa dhufnaa tokko konkolaataanis nuun garagalee yeroon waraana ta'e immoo 2085 omtuun beeku. Mucaa koo ulfaa irraa isa jalqaba. An
Baatii meeqa? 96 na fakkaata 96. Ulfan ture omtuun beeku. Ilma Isa jalqabaa'ee omtuun beeku ayifaadhaan deemna ammas waraana. Ayifaadhaan itoo deemnu konkolaataan amboo itoo hin gahin meexxiif amboo gidduutti konkolaataa ayifaan nuun garagalee makiina sana keessa hin jiraan. Nuun garagalee jechuudha. So nuun garagalee meeshaa qabanneera meeshaa waraanaa yoo dhukaasne diinii nutti dhufa. Yoo callisne namoonni immoo aksidentiidha namni itoo hospitaala hin galiin du'uu hin danda'a. So oggaa makiinaan sun garagalullee ayifaa sana keessan ture jechuudha. Lubbuudhaan hafee yeroo kana ga'ee. So waan baay'ee yeroo baay'ee balaa keessaayis boombiinis irratti darbatamee waan adda addaas godhamee yeroon itti hafee jira waan ta'eef inni na jabeessaa na cimsaa dhufee sadarkaan amma gaggeessummaa cimaa akkan gaggeessu ispeeshaalii burraayyuu irratti immoo hoggansi keenya baay'eenis bakka itti wareegameedha. Bakka hoggansi dheeraan hundumtuu itti qorame achi keessatti immoo waggaa 3 magaalaa akkasii kana gaggeessu rakkoon baay'ee hedduutoo jiru. Rakkoo hedduun too jiru egaa kaan intinidha. Itoo sanan hundumaa dandamadhee darbuun koo chaalenjii dinnaa sana ittiin qoramee dhufeetu har'a waraana kamiyyuu gaggeessinaan jettee nan gaggeessaa muuxannoon jira. Bilchinni jira bilchaatti hirtaa waan baay'eedhaan jechuudha. Kanaaf hedduu seenaa ajaa'ibaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya waa hedduu barattanii jirtan jeetiin abdadha gaarra mamiit akka hin qabu. Yeroo Komishinii Poolisii Oromiyaa keessatti itti gaafatamtuu dhimma dubartootaa wajjin wal qabatee yeroo hojjettu san keezii hedduutu dhufa yeroo san. Mee waanuma jiru kanarraa akka irraa haasoftuun fedhe miidhamuma dubartootaa wal qabatu kana mee maal dhaamtaa? Muuxannoo kan keetirraa kaate jechuudha. Maaltu si mudataa ture? Tokkoffaa muuxannoo kiyyaarraa ka'ee dubartoonni hedduun cimanii baratanii akka ba'an gochuu keessatti hojii guddaan hojjetameera. Inni guddaan immoo achinaa hojjettu waan si gaddisiisu, waan si naasisu, waan si suukanneessu baay'eedha dhaggeeffachaa kan ooltu. Kan abbaadhaan gudeedamee dhuftu jirti. Maatii keessatti gudeedan adda kan irratti raawwatamu dhalanii gatuu daa'ima dhalanii gatuu. Daa'imni dhalanii gatanii poolisiitu kaasa dhaqee galgala reeffa kaastee reeffa fudhattee gaafa manatti galtu warra beeta kiristaanillee hin awwaallu bakka siin jedhanu jiraata. Chaalenjii hedduudha kan keessa darbine waan ta'eef waan nama suukanneessu waan nama gaddisiisu baay'eedha kan keessa darbu. Daa'ima dhalanii gatanii waraabessa nyaatee kaasna lafaa dubartoonni gudeedamanii dhufu baay'eedha. Ispeeshaalii naannoo sana hojii wal qabatee egaa sana hundumaa kutannoodhaan duukaa buutee adabsiistee kaan akka irraa baratu kaan akka irraa akeekkatu yakkamaan sun immoo akka murtee barbaachisaa ta'e argatu gochuu keessatti hojii guddoodha kan hojjetame. Ispeeshaalii dhimma sana idileessuu keessatti sasteen ta'ee dhimmi sun akka itti fufu gochuu keessatti Komishinii Poolisii Oromiyaa keessatti dhimmi dubartootaaf daa'immanii akka iddoo argatu gochuu keessatti hoggansa baay'ee wajjiniin kaan amalaanis qabaa kaanis lolaa caasaan kun akka dilaa gochuu keessatti sakrifaayii baay'eedha kan inni kaffalee waan ta'eef har'a nan gammada garuu sadarkaa kanarra gahee dhimmichis dhaabbatee sadarkaa godinaattis dhimma dubartootaaf daa'immanii jedhanii gahoomanii sana keessaa ijoolleen dhimma dubartootaaf daa'immanii irratti innaa sana ani baasee har'a hoggansa magaalaa ta'aniiru. Hedduun isaanii jechuudha. Hedduu nama kana caala wanti nama boonsu hin jiru. Anis har'a sadarkaa kanarraa gahuun koo deeggarsa tokko malee cimina kootiini. So har'as hin jira borummoo Rabbi beeka. Bakka jirtutti garuu hojii kee kutannoodhaan bilchinaan hojjechuu qabda. Hayyee hedduu takka ulfaadhu galatoomii hangama kiyyaan bakkaan itti hanqise yoo itti guutte malee geeffadheetiin jira. Maayyii irratti daawwattoota keenyaafis nuufillee jechuudha. Hedduu si jaallanna hangama kiyyaan hedduun si fedha. Cimina kan keetirraa waa hedduu baradheetiin jira. Waan dhaammattu yoo qabaatte kunoo. Hayyee ani kan hin dhaammadhu baay'eellee miidiyaa irratti baay'ee nan dubbadha. Garuummoo Harar Isheet dhugaa dubbachuudhaaf atiyyuu mataan kee dubartii cimtuu daa'imummaa keetiin sammuu guddaa umriin kee xiqqoo garaan kee bilchaata. Sagantaa kee baay'ee irratti hirmaadheen jira. Dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan illee si cinaa dhaabbachuu qaba. Dubartii qaxalee akkasii aadaa safuu uummata Oromoo baasuu keessatti gahee guddaa taphachaa turte.
Siinqee jechuun immoo aadaa uummata Oromoo keessaa isa tokkodha. Maqaa siinqee jedhamu kan ammoo qabattee bahu keetiin sagantaa hedduu irratti illee affeertee keessummaa keessa ta'eeraa dhugaa dubbachuudhaaf hojii hojjettu hojii ajaa'ibaati. Dubartoota hedduudhaaf fakkeenya warri taatan jirtu. Nutis dubartoonni immoo gahee keenya si cinaa jirra. Mootummaan illee deeggarsa guddaa akkasii godhu. Akka iddoo guddaa geessee si argu hawwii koo fedhii kooti. Kanaaf dhaadheessituu dubartootaatiin aan jedhu yeroo baay'een gammada. Sagantaa dubartiin akkasii gaggeessu irratti nafu. Kanaaf baay'ee jabaadhu. Ana immoo keessumaa siinqee piroomooshinii nagootiin affeeruu keetiin hedduu si galateeffadha. Kabaja guddaa si qaba. Ulfaadhu. Hedduu takka galatoomii ammallee umrii dheertuu fayyaa guutuu maatii kee waliin niyyaa hankee haafeellee yoo jiraate rabbiin si faa guutuun siin jaa dhugaa dubbachuudhaaf egaa asumaanis anis ragaa jiruun baha. Yeroo mara sagantaa kamiin rakkoon takka yoo qunname gorsa yoo barbaanne karaa ogummaatiinis nu gorsaa turtee lakkii akkas godhaa deebi'aas waan jaamu kan jiraamree kan amma waa hedduu silaa kaasan yeroo nama daangeessa malee. Sagantaa keenya irratti immoo waan kanaaf si barbaanna hoggaan fi jennu muuxannoo hati barbaanna hoggaan jennu takkaa nu bira hanqattee hin beekoote hedduu takka alla magantahii ulfaadhuun siin ja'a keessumattuu xiqqaa wajjinis umriidhaan hin baanagaa. Nama hundaa wajjin akka obboleeyyanitti saahiba taate haala itti naati dabarsitu san hunda ani dhugaa dubbachuuf yoon ragaa bahuu baadhee qorqoddummaa taha. Kanaafuu ulfaadhu Komishinar Shittoo Likkisaadha. Keessummaa keenyaarraa as istiidiyoomaatti argamuudhaani muuxannoo fi mudannoo isaanii beekumsaa fi ogummaa isaaniirraa waa hedduu nuuf qoodanii jiranii. Eegaan deemallee osuma mi'aawuti qadaadanii kaayanii jaaniiti yeroonis kana caalaan nu deemsisu sagantaa Maayaa Show hanga hafee daawwadhaan isin ja'a. Angama kiyyaan hanga torbaanitti torban gaarii isin jechuu kiyyaan dura YouTube Maayaa TV Show like subscribe share gochuu hin dagatina comment godha yaada qabaattan achi jalatti nuuf barreessaadha. Akkasumattis immoo hayyoota wayyoota namoonni irraa barachuudha mallu nu eeraa eenyu akka isiniif dhiyaatu akka barbaaddan eenyu isiniif haasoysiisnu nuuf ergaadhaan isiniin ja'a. Dabalataan immoo lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9-11-76-93-14 ergaa gabaabaa waatsaappii irratti nuuf kaayuu ni dandeessanii akkasumattis immoo ergaa nuuf erguu ni dandeessaniiti. Dhaabbileen garaagaraa immoo nu faana taatanii hojjechuu barbaaddan karra keenya banaadha waan isin qabdan waliin taane isiniif guddisna oomishaa fi tajaajila keessan beeksifadhaan isiniin ja'a. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffamaatiin ture. Sagantaa hafee wajjin shaashambaa ja'a. Nageetti ulfaadhaa. Alla magantaa.